Oromoon kanaan booddeetti boo'icha isiin barbaachisu. Kanaadha kan ittiin bilisooman kabajaa kan namatti godhu isa kanaadha. Boo'uun maal barbaachisa? Uummanni Oromoo qawwee tanatti yoo amane bakka yaade gahuu danda'a. Waan barbaade hojjeta. Qawween tun amma onnee duraan qabu caalaa dachaan adda balte. Kanaaf sodaa tokko hin barbaachisu. Kabajaa guddaa kan nama godhu abiyyiidhaa miti niitii isaa afaanii itti galchanii hudduu keessaanii baasan kana. Sodaa tokko isaan hin barbaachisu. Maaliif? Kan kanarra darbe hin jiru. Kabajaan guddaan kanaadha. Qawween kabajaa uummata addunyaa kanatti kan goote keessa qawwee isa kanaadha. Nutumanii nu ari'anii karaa cufnee akkas taanee akka Oromoo kanatti amani kana kunoo kan kabajaa guddaa si godhu qawwee kanatti amani. Yookaan maal goota abboochi wanni si barbaachisu. Tunis tan dhalate tuttana jedhan guddaa xiisuma kana karaan isinitti naman. Kanaan boo achiin karaa cufnee achiin maal taanee achiin firii jennee dadhabneemi ulaa mootummaa faashintii abbaa irreedhaa kan cabsitu kan kabajaa sitti gootu isii tanaadha Oromoo. Kanaan booddee boo'icha tokkollee sirraan barbaachisu. Bakka jirtu gurmaa kan maallaqa qabi qawwee biti waraana kee kanatti deebisi. Inni kun sirra darbee kabajaa lafateeti godha nama bira darbee Oromoo. Yoo beekti. Firiin ati jettu sun qaallittii keessaa nama tokkollee karaa nagaatti baasuu dandeessu. Karaa nagaatiin uummanni Oromoo baroota dheeraa falmachaa gaafachaa ture. Hin dandeenye hin cufame ulaan sun. Amma immoo tanaan cabsu kun Oromoo. Kan hin cabsitu kilaashii tana qofaadha. Yoo kanatti amande taate boo'icha kee gonkuba hin boo'in. Lafarraa inni isin fixa takka takkatti. Kanaatu isiniif ga'a soddomaaf ga'a. Yoo kanatti amande taate boo'icha kee gonkuba hin boo'in. Lafarraa inni isin fixa takka takkatti. Kanaatu isiniif ga'a soddomaaf ga'a. Quba qabaadhu Oromoo.